Durbummaa qabdaayii jedhee na gaafata. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Oromiyaa jiituu magariituu keessatti barnoota kiyyas hanga kutaa 8tti baradhee xumureera. Haa ta'uutii garuu yeroon kutaa 6ffaa baradhu onneen koo jaalalaan buruqxe. Dargaggeessi ani jaalladhe innis na jaallate. Gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessee hiriyoota koo mari'atee ol gadi fiigee otoo hin taane anis ijaan isa barbaadeen innis ijaan na barbaadee onneen keenya waliin tokko taate daandiirra yeroo wal bira dabarru akka nama ormaa wal hin beeknetti otoo hin taane akka nama mana tokko keessa waliin jiraatutti daqiiqaa muraasa wal bira dhaabbanneef walitti taasonee wal bira dabarra. Otoo inni anaan sin jaalladha naan hin jedhin otoon ani isaatiin sin jaalladha hin jedhin jaalallee waliif taane. Otoo inni akkana jaallatu natti himin waa'ee isaa halkan abjoochuu guyyaa yaadaa ooluun eegalee. Edaa miirri ana biratti uumame isa birattillee akkanuma. Haa ta'uutii garuu mana barumsaa kan hin deemus kanan kireeffadhee waliin jiraadhus obboleessa kiyya waliin waan na ta'eef karaa ittiin jaalallee koo waliin wal arginu dheebuu jaalalaa keenya wal qabbaneessinu gonkumaa hin qabnu. Anis baay'ee rakkadha innis baay'ee rakkata. Guyyaa tokko isa maddii dhaabbadheen ija isaa keessa ilaaleen hidhii isaa dhungachuu nan barbaada. Haa ta'uutii garuu kun akkamittiin naaf haa ta'u? Jaalalleen koollee akkanuma kan ani fedhe fedha. Maarreegaa otoo walee bonnuu waggaa 2 barnootaan kutaa 6 kutaa 7 waliin dabarsine. Kutaa 8ffaa akkuma seenneen garuu dursinee jaalallee koo waliin gaafa ayyaana Arafaa bakka akkanaan deema jedheen baheen si biran dhufa jedheen walii gallee innis yeroo sanatti bakka qopheeffatee na eege. Akka obboleessi kiyya narratti hin barreef maatiin kiyyas narratti hin dammaqneef mana firaan deema jedheen durseen mana firaa deemeen dafeen mana sanaa baheen jaalallee koo biratti hin dabarse. Hanga kanaatti nangaa jedhee yaadus miirri akka abiddaa walitti qabatee har'uma kan duunu har'uma kan dhumu yeroo nutti fakkaatu du'e fakkaadhee of wallaalee yeroon ka'u ayyaana Arafaatiin durbummaa koo kenneeraafi dhiigni ulfina kiyyaa dhangala'e. Sanaan booddee waliin ciisuun amma jaalallee koo argachuun araada natti ta'e. Anis barnoota akkattiin baradhu dhabeen mana barumsaan deema jedheen baheen mooraa mana barumsaa keessa seeneen karaa dallaa cabaa dhokatanii bahanii baheen jaalallee koo waliin hin dabarsaa. Kanumaan otoon jedhuuti marsaan laguun koo akka inni hafe baatii maduraarratti hin qabadhe. Kana gidduutti obboleettiin koo biyya hambaa jirtu barnoota soo seeraan barachaa hin jirtu jedhanii koottu asii hojjedhu naan jettee na gaafatti. Anis gammadeen paaspoortii ariifachiisaa guyya 3 keessatti xumuramu ergan baafadhee booda meedikaala yeroon ilaalamu gadameessa koo keessaa daa'imni jira. Deemuu hin dandeessu naan jedhanii waan kana jaalallee kootti yeroon himu maal rakkoo qabaree daa'ima kan namaaf kennu rabbidha nuuf ta'e jaarsa ergeen duudhaa eegeen si fuudhaa naan jedhee. Haa ta'uutii garuu yeroo kanatti wal fuune hiyyummaan balbala ishee waan nutti rukuttuuf anis barnootarra innis barnootarra waan turreef lakkii daa'ima kana baaseen gara biyya hambaa deemaa jedheen jaalallee koo amansiise. Daa'imni reefu baatii 2 waan na fixeef gadameessa koo keessaa ilma namaa baaseen gatee dhala namaa harka koo ni ajjeese. Gochaa kanas yeroon ani gara biyya hambaatti imalu haatiif abbaan koo obboleessi koo ni bare. Baruu qofa otoo hin taane eenyurraa akka ta'e qorachuu eegalanii abbaasaas bira gahanii ani biyya hambaan deemeera. Obboleessi kiyya jaalallee koo baree walitti bu'anii lamuu lammataa maqaa ishee siitii dhahu nan dhagaha jedhee gara kiyyatti immoo galagalee ati gurbaa kana waliin kan taatu yoo ta'e lubbuu kee yookiin immoo lubbuu isaa nan balleessanaan jedhee natti dhaadhate. Guyyoota booddee maatiin kiyyas dhagahanii
haatii fi abbaan koo yoo ati gurbaa kanatti heerumte nuuf ati intala keenya miti naan jedhaniin. Anis obboleettii koo yeroo mari'adhu kan warri kee siin jaallanne ati jaallattee maal sii godhaa? Dhiirri bara kanaa gaafa qalbii jijjiirratte narraa bayisiin jettee gaafas eenyutti maquuf jettee warra keerra jaalallee kee filattaa naan jette. Anis tole jedheen jaalallee koo akkamiin jaalladhu ulfina koon kennee fi gara fuulduraatti waliin hin jiraadha jedheen abdii godhadhe. Kanaan booddee irraa cituun qaba jedheen karaa toora sooshaal miidiyaa bilbila isaa hundumaa bilookin godhe. Baatiiwwan muraasa booddee dargaggeessa biraa haasofsiisuun eegale. Dargaggeessi kunis jaalallee koo duraan olitti baay'ee na jaallachuu jalqabe. Ganama galgala maal nyaatte, maal dhugde, maal yaadde, maal uffatte jedhee na gaafataa na kunuunsaa oola. Isa waliin yeroo naasa'u mukaa hin qabu. Baay'ee erga na jaallatee booda anisiin kan hin barbaadu gaa'elaafidha. Gaa'elli immoo qulqullummaa barbaada. Ani ofii kootiif qulqulluudha. Ati durbummaa qabdaayii jedhee na gaafate. Yeroo kanatti ani dhugaa jirtu dubbachuurra warri dhiiraa yoo durbummaa qabna jenne ni ilaalla jettu. Yoo ilaaltan immoo al takkaamatti waan badduuf yoon qaban jedhe nan amantuu nan ilaala jettaa jedheen qoosaa fakkeesseen deebiseefi. Waggoota muraasas waliin erga haasonee booda gara gaa'elaattaa seennu. Haa ta'uutii garuu durba yoo taate malee ani sin fuudhuu jedhee jala muree natti hime. Akkan ani jaalallee koo ammaa waliin haasa'an jiru obboleessi koos maatiin koos ni beeku. Reefu nama gaariitti madaqxee rabbi kan dhumaa isiniif haa godhu jedhanii na eebbisu. Maal godharee garuu haasa'uun koo waliin ooluun koo irratti boqochuun koo keessa kootii akkan jaalladhuuf garuu eeyyama naaf hin kennine. Jaalalleen koo ijoollummaatti kabaja koo fudhate har'as na jaallatu ganama galgala guyyaa sekendiidhaan balbala sammuu koo rukutee na iyyaafata. Eega ati karra jaalalaa natti cuftee kunoo dararamaa jaawwaramaan jira. Akka keetti onni na fudhattu dhabeen onni hir'uu waadheen si kadhachaa jira. Maaloo balbala onnee kee deebisii naaf banii lafa kanarra si waliin hin jiraadhu yoon ta'e lubbuu koon balleessaa jedhee yaadaan nattaasa'a. Na argachuudhaaf karaan inni na hin barbaanne hin jiru. Booddee irratti anis qalbiin koo otoon isa barbaadu yeroo kanaafillee yeroo kennuufiin qaba jedheen maatii koo dhokseen waliin haasa'an jira. Jaalallee koo isa duraa maatiin koo hin barbaadanii. Isa lammataa garuu akka warqeetti jaallatu. Haa ta'uutii garuu inni durbummaa akka ani hin qabne yoo beeke yookiin hin na miidha yookiin immoo hin na dhiisa. Maal akkan godhu bitaa natti galee. Mee hiriyoonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan yaada ni madaalanaan jettaniin komentii jalatti naaf barreessaa. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin kaa'a. Akkasan irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kan nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti qoodaafi jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhee kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa. Xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiis Tashoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa boreen walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.